Barsiisaan isa ni erga lalu kemana mere? Erga sih kita lalu kemana tere? Kita lalu lalu cuma Barat dulu barat bisa kan? Barat dia barat terus ya barat nama barat itu gavi mereka kan gini buka itu barat juga dah male. Kali unity kan baratnya ibu kan nakam kes aja. kali kita tuh Timah barat juga ada tarik gelas insen pero unda. Kamu tambah tu dah. Kamu tambah sa. Madu, kamu tu buka. Baga tarik kamu kau. Zeme, wan pun smart. Rank kinawaya ra panuta mo kana Matulungan kinawaya ra afan jira afan ki amaluta afan di chume madi akabarata tu kopi afan wajib tuh tanam nih sih wali kalau ini mau itu bukan kan apa nama arif itu kok kayak ini kan bisa berarti itu aka baratati me afan je cuma dia afan itu amalut afan ra afan je cuma afan dalam dua kemudian afan je wanta itu poin wali galu dan itu sudah afan je cuma ilmu agar-agar ilmu yang terbuka afan je cuma mutu kau dia berarti warna itu kau itu galu jadi Jadi kan mana bangsa aku syukur terus get out kerana breeding dia nak langsung gapada sa gapada pada Afan jechuun ayyee akkuma beekamu afaan akka barataan isin keessaa barataan akka afaan jedhe afaan kan dhalli namaa walii galuu danda'udha. Afaan biyya tokkorraa afaan guddaadha barataan jedhe ni du'aa ni dagaagaa afaan du'e kan jennuun yoo sabni sun yookiin biyyi sun ittiin fayyadamnedha. Afaan kan guddatu kan jennuun ammoo yoo biyyattii sun afaan sandamni baay'inaan hedduminaan kan dubbatudha. Afaan jechuun akkasuma ati ammarraa afaan jechuun afaan jechuun afaan ishee maloonni afaanii afaan kan dhalli namaa ittiin walii galuu danda'udha. Si galame jibaa dubaratu aga biraa yookiin deebinutti amma kan jireenya abusiyaani. Bara barsiisa daqiiqaa 40 ganni. Abu muka apa kabar kawan ibu sekarang kawan ibu ni kenapa kita berasa ni? Oh, kita semua tahu. Semua tahu ini yang dimaksud ada ini. Ini awam ni. Orang kita bisa tidak cukup tu. Oh, riak ni awam tu kita yang ada ni. Nama revolusi alam ni berarti juga gagal tapi kemudian dia sini kini ni kita ya sudah sampai. Aku mata isi kiri isi sudah dah. Riak ni sudah selesai. Ganti situ deh bicara. Situ mati tay. Nalaga. Amma isin yeroo keessan ijaajjesin yeroo ofii ijaajjesun bu'aa hin qabu jecha. Maaliif nama baratetti bakka guddaa ga'uu danda'a jechuudha. Isin yoo barattan maal isinii qabu? Barsiisaa jechuun maaliif barbaachisa? Yeroo boqonnaa kennaa yoo deemne haala keessa yoo deemne deemne yeroon sun himataadha. Garuu as keessa yoo
wanni jenne waan tokko fudhanna hiriyaa kiyya waan tokko si agarsu ati sababni bakkiteen irraa dhufnu beektaa bakkiteen irraa dhufnes hin beekta waan ta'eef barachuudhaaf kanumaatii kenna biraa baane kanaafiyyuu barannee bakka guddaa gahuudhaaf yaalii haa taasisnu please barsiisaa jechuun qabu maaliif yoo barattee jettee bakka guddaa ta'u gahuudhaaf yaalii taasisuu qabda maaliif amma waan argitee asuma waliin kitaaba laaltu wanni sirraa dhatu hin jiru innis yoo akkasuma kitaaba isaa laalu wanni irraa dhatu hin jiru jechuudha kanaafiyyuu please barachuu qabna hiriyaa kiyya gorsa kiyya kana akka narraa fudhattee itti fayyadamtu abdii qaba isin lamaanuu jechuudha. Ammaaf yeroon boqonnaadha baatanii shaayii bunnaa jettanii deebuu dandeenya. Ammaaf ani kitaaba kiyya walii oolmaa jira waan ta'eef kitaaba kiyya ilaalaa. Bakka isin fayyamee jira bulee kiyya dhiifama deebi'uu dandeenya kitaaba kiyya walii oolmaa jira waan ta'eef isin ilaalaa. Waan nyaatuun ati jira dhiifama gara qo'inna mayoomiin itti qaba qaamni isaayyuu barsiisaa caala malee. Dhugaa qaba mucaa warri waliin dhiisanii deeman waan ta'eef waan godhu takka iyyuu qabu waan inni jedhee deemuu fi abboomamuun dirqama hojii waan ta'eef waan godhu takka iyyuu qabu. Iya, bakka sa'aatiin gaheera agar. Isin hiriyoota kiyya akka nama tokkotti maaliif hin baranne maaliif isinitti hin dhageenye barumsi kun hundi keessanitti maaliif hin fayyadamne areema barannaa akka yeroo kilaasii jirutti jechuu barsiisaa isin yeroo kilaasii jirtanitti bara seeraan barachuu qabdani maaliif amma umriin keessan kun isin ijoollee dhomaayyuu isinitti hin dhagayamu nuti amma nutti dhagayamuu qaba umrii keenya kanatti fayyadamne yoo seeraan baranne bakka guddaa gahuu dandeenya keessaa qabaa isin beekuudha qabdan kanaaf mootii maaliif amma yoo baratte bakka guddaa gahuu dandeetta waan ta'eef jamaadha isin